السلام عليكم أبولي ساكرا كم فنيون ديني دا نتاسي سفرا يا نمتج الله كي يقوب التيرتو يا نم لبوران جرت دچي إرّا كان جرّا أرغتي يا جراتا برا كان كنسيف هوي مسكين الله كي دتباسن أنا بغا نغاتاتي بكم جرتوتي لبوران جراتشون كي نفدي إلهيتي Dhaamsi kun anarra gara kan kee ba'ee karamata eenuu yoo sibira ga'e baniiti dubbisi dhaamsa koo caqasi yoo lubbuun jiraattee rabbi hardhaan si ga'e yoo qalbiin tee tolee gurri kee dhaga'e yoo ollaa qabaachuu qalbiin si yaadate yoo haqa ollaatti keessi kee dheebote dhaamsa xiqqoo tanaaf niyyaa kee naa laadhu jecha dabeef cabees anaa kees qusadhu ani miskiinticha ollaa kan kee galu kan shurufkaa nyaataa mana keetii bahu yeroo hunda kajeelu ani miskiinticha ollaa kee jiraatu kan sababa dhabaa namni irraa baqatu ani miskiinticha wayaa gaariin qabne kan kajeeluuf hawwuu ijjisaan dadhabne Qoda rabbii ta'anan ani ta'ee hiyyeessa simmoo qananiisee si godhe sooressa yaa kan funyoon diinii nu taasise obbolaa naaf guutta jedheetiin haqa koo kan ollaa si eegee dadhabee ganamaaf galgala an obboleessi kee kan jiru ollaa kee xalayaasiif erge duniyaan narakkee Hakan sirraa qaba diiniidhaan obbola namaa fi manaanis aniif ati olla ni'ima rabbiit irra manni kee ifeeti dukkanaa'ee jira manni ollaa keeti dukkanaa'ee jira manni ollaa keeti mana gaarii qabda dhagaadhaan ijaartee dallaa gaariis qabda dhaabdeerta tolchitee nam tokko sin argu yoo ilaahii malee atis quban qabdu ollaa kee dagalee yaa bara qabeenyaa yaa gara jabeenyaa osoo manni kiyya beela'ee madaa'uu osoo manni kiyya dheebotee ciinca'uu osoo manni kiyya uffatatti haajamuu osoo kophee dhabee miila qullaa deemu osoo manni kiyya hawwa fuura nyaataa manni kee quufeeti dhangaa gaarii gataa manni kee roobeeti bishaaniin taphata rabbiin siif haa kennu dabalee haqa ollaas eegi daawwadhu dagalee yaami ollaa kan keessi wajjin haa nyaatu ni'ima rabbii keetii inni isaa argatu gaaf rasuulli turan kalee gaaf ganamaa inni horii qabu miskiinatti haajama soores ofii qalee mana hiyyeessaa geeysa garii ofii bilcheessee nyaachisee obaasa Ollaan kaleessaa ollaa miti maatii manni abbaa qabeenyaa mana hiyyeessaati hardha gaafa keenyaa dhabni haqa keenya yaa bara qabeenyaa yaa gara jabeenyaa amma ollaa taanee dallahan marfamnee orma taanee hafne haqa ollaas dhabne ilaahin ol ta'e hojiin isaa addaa abbaa ofii fedhe akka fedhe qooda yaa bara qabeenyaa yaa gara jabeenyaa Oswani beelan gachiisee quunca'uu hafuurri foon coomaa mana kee ciinca'uu ganamaaf galgala dhufee nu ziyaaraa isin fagaattanii ollaa taane aaraan yaa bara qabeenyaa yaa gara jabeenyaa sababa diiniidhaa taaneerra obbolaa garuu dhugaa rabbii aniif ati ollaa yaa kan anaaf si rabbi godhe obbolaa yaa gabricha rabbiin nu taasise ollaa meeti haqqiin kiyya kan rabbiin naaf kenne haqoollummaadhaa maaliif hin arganne haqni yoo rakkadhe ati na gargaaru haqni yoo diigame ati na ijaaru haqni yoo an bade ati na sattaru haqni si yaammadhu ati naaf jarjaru haqni dhukkubsadhu dhuftee na ziyaaru haqni yoo an du'e fuuteet na qabbaru yaa bara qabeenyaa yaa gara jabeenyaa Gaafa targatte si wajjin gammadee gaafa dhukkubsatte keessi kiyya gadde hardha ni'imaan rabbii addaan nu fageessee si dallaha si godhee ana raasaa baase mana waliin beennu haala itti jirru beelofnee dheebonnus ijaan waliin garru dhukkubsannee ciifnus dhufnee waliin ziyaarru wal biraa godaannus irreeffa walii kafannee fuunee waliin qabarru yaa bara qabeenyaa yaa gara jabeenyaa
نجيا حبيبي obboleessa kiyya sillee fooqii keessa anas goojjoo tiyya addaannu keetteerti qoonni hardhaa duniyaa jireenya duniyaa tanani sabarra garuu gaafii buruu akkamiin dabarra jireenya duniyaa tanani sabarra garuu gaafii buruu akkamiin dabarra yaa habiibi akki jedhan nabiin rabbi namni osoo ollaan beela'ee rakkatu ufii calliseeti garaacha guuttatu nama sababa isaa ollaan hin gammanne kan sababa isaa ollaan hin boqanne rabbittiin kakadhaa namichi hin amanne yaa gabricha gaarii wajjiin taane ollaa qabaannus dhabaannus hin oolluutii gala walirraa haa bannu balbala jaalalaa ollaan kabajaadha amaanaa rabbiitii haqa koo naaf galchi an ollaa kan keeti haqa koo naaf galchi anis ollaa keeti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh